Okay, akkam jirtu daawwattoota qeerroo biyyaa hundi keessanuu fayyaa jirtanii naguma baga jiraatan isiniin jecha har'a dorgee gabaabduu takka qabadhee isiniin dhiyaatee jira. Okay, akkuma beekamu qeerroon biyyaa yeroo dheeraa isii wajjin turuu isaanii yaadattu hordoftoonni isaa jechuudha. Haaluma kanaan gaafii illee isinii dhiyaatee garee aafii baa qopheeffadhee isiniif dhufee jira. Gaafii kennatti seenuun duratti xiqqoo isaanis akka wal isin barsiisuu barbaade maqaa kiyyarraa eegaltan kiyyaa Amiin Abdulqaadirii hordoftoota kennaan wal baraa isiniin jedha. Garee aarraan eegala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkami naga jirtu fayyaa keessanii akkasuma YouTube qeerroo biyyaa asirraa kan arganne asirratti naafeeroo kiyyaa fi hedduu galatoomaa galanni keessan jannata haa ta'u isin jecha akkasuma bilisummaallee haa ta'u jecha kanaafuu maqaan kan koo Muktaar Bishuu jedhama. Akkasuma biyyas ni beeytanii kanaafuu jajjabaadhaa isin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota lammiilee Oromoo hundi keessanii nagaa fi jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin haa ta'u jenna. Keessaa qeerroon biyyaa baay'ee tokko miiliyoona taatanii warri biyyaa fi biyya alaallee akkasuma lammiin Oromoo hundi keessanuu baay'ee tokko hamilee waliin taanee jirra. Akkasuma itti dhufaa fi baay'ee namatti tola bakka kamiyyuu lammiileen Oromoo hirmaannaa gaarii irra jirtanii jecha. Etaan sunan maqaan kan koo yaa'u goodarraa asinitti mul'atu kiyyaaf dhiifama jecha Seefuu Amaanaa jedhama. Biyya kootis namoonni beektanuu asirratti hordoftoonni garee baatis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam hukum anu nagenya Olkan nggak sekali warra qeerroo biyyaatti miti anu asitti nagenya akkasumani hedduu isin galatoomfadha jira waan asirratti naaf jettaniif qeerroon biyyaa maqaan kootiis Awwal Abdurroo jedhama. Galatooma isin jira wal barnoota an carraa baaduu walitti Gaafiin kiyya gaafiin itti aanu manguddoo tokkotu shamarree lama qopheeffadhee jira nama fuudhunaa barbaadii naan jedhe filannoma keessa lamaaniin isin lamaanii nama lamatu jira lamaan keessa gareen aallee olii fuudhanii gareen baallee olii fuudhanii filannoo kana lamaan gaafichi akkana jira. Akka jaarsichi naaf himetti shamarran tiyyatuni lamaan gaafa keessummaan mana kiyya dhufte takka osoo ani yaamin fiidee dhuftee keessummaa san simattee takka ammoo hangan ture yoggumaan isi yaadadhee isi yaamu akkasitti dhuftii lamaan tana keessaa tan fuutan garee aati garee harraa eegalla. Sakandii 15 isinii kennaa. Gaafichi tana fuudhaa qofaan ta'eef tama ofiin dhuftu san fuudha. Tama ofiin dhuftu fuudhanii tama ofiin dhuftu. Okay. Gama garee baattii yoon deebi'e tariiti isaanis tama ofiin dhufte jechuun malanii isin araarsina gara hundaafuu tan fuutan isin. Sama yang fuudhaa jedhee adda baqaqtii waan ta'eef jedhee okay asumarraa gama jaraa wal isin barsiisutti hin deebi'aa ta ofiin dhuftu keessummaa yeroo namni mana namaa dhufe keessummaa
Asumaan fiigdee keessummatti dhuftu adurreedha jechuudha. Gama garee baay'ee yoo deebinee jambooda re'amanii bitu saree dhadhaanii wajjumaanuu gaa'ila gaarii isiniin jenna. Kalamaffaa maali? Saree isiniin jenna. Sareen illee ni garuu badii qabdu. Qe'ee waan ta'eef dhadhoon beektu waan ta'eef faayidaa guddaa qabdi. Gama tokkoon saree turre faayidaa qaba. Faayidaa qabdi. Faayidaa qabdi. Saree sarummaan dubbante malee. Laaga namaa turre namaa waliin jetti namaa waliin nyaatti turre nasiifa. Sareen Okay. qe'ee waan hedduu qabdi garuu. Garuu isi waan Gama- heerumaa irratti Gaafii itti aanu itti haceenu gaafii itti aanu akkana jedha. Wanti guyyaa tokko qofa aduu argatu maalidha jedha. Gama garee aattiin deebi'a. Wanti guyyaa tokko qofa aduu argatu maalidha jedha. Sakandii 30 qabu. Sakandii 20 qabdu. Sakandii 10 qabdu. Injiru wanti Okkee waa'ee lubbu qabeeyyii illee hin jenneen wanti jedhee Buka beessa ta'e itti wanti jiru. sakandii keessa wajjin xumuramee jira. Gama garee baattiin deebi'a. Mee Wanti guyyaa tokko qofa aduu argatu maalidha? wanti guyyaa tokko qofa aduu argatu. Guyyaa tokko qofa aduu fudhatu moo Aduu argatu. Guyyaa tokko qofa aduun itti baate jechuun aduun itti hin baatu. umrii isaa guutuu waan jira gaafii danda'ama. Gaafiin danda'ama keessa deemanii. Dandamu jedhu. Maali inni wantichi maalidha? Injiru iyyuu. Wanti guyyaa tokko qofa aduu argatu umriin waan jiru. Ayah ada berarti kalau suruh kena. Yoo waan mataa ta'e waan namaa irraa ta'e. Itu nanti dia. Okay, asuma irraanin isinii deebisa. Cuma dia Allah mas. Mari ini saya Galuh. usah dia ini. Okay, mee garagalee aattiin deebi'a ni yaala. Wanti ibu di mana sih? Wanti dia tak kok faham warga tu. Kiamat. Mari. Ini untuk berapa? Gareen baalle xiqqoo yaala. Dua. Xiqqoo yaala. Magareen baate deebite Harka sadiitti deebitanii osoo gaafa Xiqqoo yaala. qabriidha. Tartiiba gadi. Gare as, ini tu saja. nuti baay'ee nu haame. Nurra ijjisaa nuuliin jirti. Du'a jennee xiqqoo yaalaa nuun jedhee sirratti. Osoo baanu hin jedhu isin kenne. Garee yaa jedhee nur karti. Du'aan ta'e naami. Deebina kan beekaa. Okay, walumaa galatti gaafii kana wal faana deebistanii jirtu waan ta'eef nuusanuus isinii kennaa. Isinis itti dhiyaadhaa yaala osoo hin jedhu. Amma jalaa jira malee du'a jedhee achirratti qabrii jedhu wanaa deemu. Kun isinii kennine. Isaan dogonkoraan waliin argatu iyyuu qabanii. Amma garee isaan irraa ta'a. baattiin deebi'a. Gareen nu boqottu gareen baa irraa mucaan tokko Adaamatti dhalatee Finfinneetti yoo kan barnoota fixu ta'e eessatti ilkaan baasa jedha gama garee baa irraa. Eessa dhalate? Finfinnee Adaamatti dhalatee Finfinnee yoo kan barnoota fixu eessatti ilkaan baasaadha. Adaama jedha. Adaamatti ta'e yaala. Dhalatee Dhalatee yaala. Dhalatee Adaamatti dhalate. Adaama dhalatee Finfinnee barnoota isaa xumuratee eessatti ilkaan baasa. Eessatti ilkaan baasa? Adaama. Okay, sakandii 10 qabdu yaala. Deebifnee lafa yaala sagale. Okay, gama garee aattiin deebi'a. Gareen baan hin arganne.
Mucaan tokko Adaamatti dhalatee Finfinneetti akka barnoota isaa fixatu eessatti ilkaan baasan? Adaamatti dhalatee Finfinnee barnoota xumurate eessatti ilkaan baasaa? Jidduu Finfinnee fi Adaamaa kan abbaas. Yaala sakandii bishaan qabdu yaala. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa hanga isaan yaalanitti daawwannaan keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jennaa. Finfinnee abbaas. Okay. Daqiiqaan teessan sakandii teessan dhumatteerti asumarraa kan deessu ta'a. Mucaan tokko Adaamatti dhalatee Finfinneetti kan barnoota isaa fixu yoo ta'e Adaamaa walakkeessa Adaamaa Finfinnee osoo hin ta'in kan ilkaan isaa baasu erga isaa irratti jechuudha. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenyaa galatoomaa isiniin jedha.